Uumamuu kiyya hangan jibbuutti gaheera. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee ijoollummaatti seeneen hanga kutaa muraasaatti baradheera. Haa ta'utii garuu sanaan booddee fedhii maatii kootiin umriin kiyya waggaa 15 yeroo ta'u bultii akkan dhaabbadhuuf na dirqisiisanii heerumeen jiraachuun eegale. Maatiin kiyyaa maatii baadiyyaa yeroo ta'an amantaa Islaamaa hordofu. Duudhaa fi aadaa amantaa Islaamaas ijoollummaatii kaasanii seeraan barsiisanii kan guddisanidha. Maatii baadiyyaa waan na ta'aniif garuu barnoota kiyya akka ittiin fufuuf naaf hin eeyyamne. Dubartiin barattee galma guddaa geessiin qalbii isaanii keessa hin jiru. Kan nama ajaa'ibu immoo barumsa koottanii cimtuun ture. Otoon kadhadhuu barnoota naaf wayya jedheen otoon diduu haatiif abbaan koo na heerumsiisanii. Ammallee qalbiin kiyya barnoota bira jira malee heerumeen jiraadhaan yaada kiyya keessa hin turre. Abbaa manaan na fuudhee baratee barnoota isaa xumuree hojii kan qabu waan na ta'eef baradheen akka isaa miindaa argadha kan jedhu hinumaa fedhiin isaanitti guddate. Bultiin haala kanaan ijaarame bultii ta'aaree ani fedha homaa tokko waan hin qabneef nama nagaa kana fayyaatti jeequun nan eegale. Yeroo hundaa bahee galee gaarii anaaf raawwata. Haa ta'utii garuu ani faallaa isaan ta'aafi uffata kophee naaf bitee yeroo dhufu hin barbaadu jedheen funyaan isaatti hin darbadha. Akka haadha manaa isaatti na kunuunsuuf sagalee jaalalaan gara kootti yeroo siiqu ifadheen arrabseen of biraatii kaasaa. Har'a taa'een yeroo nama kana yaadu namni kun dhala namaa otoo hin taane ergamaa rabbiiti jedheen utuu dubbadhee isatti hin baay'atu. Yeroon aaru lafaa ka'een isa rukutaa. Inni garuu deebii naaf hin deebisu. Haadhaaf abbaa koof kabaja guddaa qaba. Yeroo isaan mana keenya dhufan miilla dhiqee fi haala gaariin ajaa'iba godhee keessummeessa. Maatiin kiyyallee akka ajaa'ibaatti isa jaallatu. Anaaf garuu namni kun yeroo sanatti ta'ee kan natti mul'ate diina koodha. Maaliif warra kiyyarraa na baasee warra kiyya maaliif na heerumsiisanii baradheen barnoota kiyya xumureen miindaa gahaa argachuu malee heerumuun keessa kiyya hin jiru. Waggaa 2 walakkaa umriin koo waggaa 17 walakkaa yeroo ta'u nama kana loleen aarseen guggubeen bultii kana garatti dhaqatu yeroo dhabu lubbuu isaa balleessuuf na hiikuu keessaa filatee anaan hiikee anis gammadeen walarraati adda baanee. Erga kanaa anis barnoota kootti nan deebi'e. Haa ta'uutii garuu dubartiin bultii hiiktee barnootatti deebitu maqaa hedduu qabdi. Haatiif abbaan koo jaalala naaf dhabanii. Obbolaan kiyyaa kabaja naaf qaban gadi buusanii. Ollaan firri mandarri guutuun na jibbee. Mana barumsaa deemanii deebi'uun gochaa baay'ee natti ulfaatu ta'e. Erga sanaa gaabbeen abbaa manaa kiyyatti deebi'uu fedhus inni garuu yeroo baatii muraasaa keessatti dubartii gara biraa jaallatee fuudhee haadha manaasaa godhateera. Anis nama gara biraatti barbaadee heerumuuf barbaaddachuun eegale. Ilmi dhiiraa bifa amalaa fi maallaqa keessaa tokko yoo jaallate mucaa dubartiitti waan siquuf anis bifan qaba. Bifa koolaalee dargaggeessi tokko na jaallate. Anis tole jedheen jaalala waliin eegallee baatiiwwan muraasa booda otuma maatiin kiyya na jibbanii bultiis waliin ijaarranne. Bultiin duraa fedha maatii kiyyaan ta'us bultiin lammataa kuni garuu fedha maatii kiyyaan miti. Dura tasgabbaa'ii jedhanii na gorsaa turanii. Dideen dargaggoo kanatti heerumeen mana keenyatti baatii 2 jaalalli keenya so'ee sanaan booddee garuu fedhii isaatiin sin barbaadu naan jedhee manaatiin aaree. Qaana'een mataa gadi qabadheen gara warra kootti deebi'ee. Erga sanaa jireenyi natti ulfaate. Wantin dura harkaan gate abbaan manaan koo rakkisaan ture kan jalqabaa baay'ee natti dhagahame. Yaa rabbii kiyyaa akkam gootee na uumtee ilmi dhiiraa mana isaatiin aaree na jibba kan jedhus natti dhagahame. Hiriyoonni yeroo sanatti hin qabu ati fayyaa ta'e malee yoomiyyuu taanaan kan si barbaadu hin dhibu. Abdii kutachuu miti gaddiyyuu keessa keetti hin dhagahamini jedhanii na gorsanii.
Anis tole jedheen gorsa isaanii dhaggeeffadheen erga sanaa kaasee dargaggoota natti maxxanan kan fuudha sirriif na barbaadanitti hirkachuu nan eegala. Akka carraa ta'ee ilmi dhiiraa arrabaan qofa na goyyomsee miila isaa jala na buusa. Fedhii kiyyaan si'a kanas dargaggoo tokko waliin wal bareen jaalalli sirriin irraa na qabee jaalladheen innis na jaallatee rakkina kiyya kaleessaa bultiin ijaaree diige hundumaa itti himeen innillee homaa rakkoon qabdu dhiirti mucaa akkana bareeddu amala qabeettii ofirraa gaggeessu jalqabumaa gowwaadhanaan jedhee na goyyomsee ofitti na fudhate. Tole jedhee nammallee isa kana waliin haaluma saanuu maatii kiyya waliin araarre ta'ee bultii sadaffaan ijaarradhe. Kan amma ammoo rabbi isinitti dargeeniitii otuun mana ciisuu dubartii gara biraa qabatee mana dhufa. Yoon maali kun hin jedhu atuu dhiira meeqa bira deemteettaa kan ani shamarree tokko fidadhutu si ajaa'ibee har'a lamaan keessan wajjin hin bulaa jedhee darbaa natti dubbata. Anis kuni aadaa fi safuu keenya keessa hin jiru yoo hafe bultiin kun hin hafa malee narraa fuudhii deemii jedhee yeroon gaafadhu eenyutu hafaree situ hafa malee sanuu afaan baastee natti dubbattaayii jaarsi lama fuudhee kan hiike afaan moo kabajan qaba jettee naaf deebistaa narraa ba'e jedhee bultii baatii sadiin kunneen walirraatii gargar baanii takkaa heerumeen nama akka ergamaa rabbii ta'een mataa kiyyaan balleessaa kootiin hin diige. Fedhii kiyyaan si'a lama heerumeen jibbameen tuffatameen mana dhiiraa keessaa darbatameen erga kanaa uumamuu kiyya nan jibbee. Yaa Rabbii maaliif na uumte jedheen asii waliin gaafadhe. Erga kanaatii qoricha summii nyaadheen of ajjeesuuf yaaleera. Funyoo qabadheen bosonatti fiigeen lubbuu koo balleessuuf yaaleera. Maraachuu fedheen akka nama maraatee ofitti odeessuu wantoota garaagaraa yaaleera. Haa ta'uutii garuu fedha Rabbii malee homtuu ta'uu waan hin dandeenyeef ammallee namoonni maal taatee kan si dhiise dhiira malee Rabbi miti jedhanii na jajjabeessuuf yaalaniiru. Oduu isinittiin dheeressuutii sanaan booddeellee si'a lama heerumeen hiikame. Walii galatti bultii 5 ijaarradheen tokko kan jalqabaa maatiin kiyya dirqiin kan na heerumsiisan fedhii kiyyaan kanan diige yeroon ta'u 4 immoo fedhii abbaa manoota na fuudhaniin diigame. Si'a 5 heerumee diigus ilmaan garuu hin horanne. Sodaa guddaa dhiiraaf waan hin qabuuf booddee narratti dhiisanii baduu hanga na jaallachuu isaanii na waliin ta'uu isaanii mirkaneeffadhutti daa'ima guddisuuttiin seenuu yaada jedhutu kanaan immoo nagahee. Erga kanaan booddee yaannin bultiif qabu baay'ee gadi bu'ee kanaan booddee yoon heerumes ilmi dhiiraa'oo hinna hiika kan jedhuun miira abdii kutannaa keessaa bahuuf gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Har'a maallaqa xiqqoo of harkaa qaba. Maatii kiyyas nan gargaara. 5 heerumeen 5 hiikuu kiyya otuu beekanii dargaggoonni hedduun ammallee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu. Umriin koo ganna 30 guutuuf har'a baatii 2 qofaatu hafa. Rabbiif haa galatuutii bu'aa bahii hedduu keessan darbe. Dhala waan hin qabaanneef kanuma horadhellee booddee kan narraa dhaaltu daa'imni na barbaachisaa nan heeruma jedheen maatii kiyya yeroon gaafadhu lakkii bultiin kee barakaa hin qabu akkanumaan jiraadhu dhiirri jecha hin taane sitti dubbatee sammuu si tuqee humna keessirraa nyaachuurra rabbiif harka kee kenniitii akka amantaa islaamummaatti jireenya kee jiraadhu jedhanii na gorsaa jiru. Ani immoo ilmooma tokko godhachuu nan hawwe. Tarii seenaa koo dhaggeeffattanii jecha baay'ee na miidhuun mooraalii kiyya tuquu ni dandeessu. Haa ta'uutii garuu jiraatee kan keessa darbe ana waan na ta'eef eenyuyyuu yoo na jibbe eenyuyyuu yoo natti dubbate kana dura jechoota natti dubbatamaniin ol natti dubbatama jedheen yaadu. Arrabni namaa dhugaatti fayyaatti nama ajjeesa dhaabiitti nama gogsa. Kana hunda danda'een rabbiif haa galatuutii har'aan ga'eera. Kanaan booddee immoo akka ittiin jiraadhu gaaffii natti ta'ee jira. Gargaarsa obboloota koo seenaa kiyya dhaggeeffatanii nan barbaada. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin gaha. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee maal gochuu akka qabdu obboleettiin keenya miskiinni kun yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isin gaafadha. Obboleettii keenya jajjabeessaa yaadaan waliin ta'a jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhallee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee qophii Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii.